laalamu. Kanatti aanee gara oolmaa Oromiyaatti sin geessina. Gara oolmaan Oromiyaa egaa kan jalqabnuuni Abiyyi, Shimallis, Ashaarli Hasan fa'aa Suudaanii wajjiniin hojjetu jechuudhani warri aktivistoonni Amaaraa himachuu jalqabanii jiru. Akka isaan jedhanitti namni Buhuraan namni jedhamu kuni hoggana waraana Suudaanii amma daangaa Amaaraa akka isaan jedhan daangaa Gondar akanii saamsisee daangaa Gondar kan qabate kan Gondari walumaa galatti Amaaraa rakkoo keessa galchaa jiru kuni jalqabarra gara Finfinnee dhufee ture. Gara Finfinnee gaafa dhufee Abiyyi simatee fuudhee Bishooftuu fi Adaamaa geessee iddoo garaagaraa itti agarsiisanii sanaan alasii wante yookiin gaachana badhaasanii gaachana erga badhaasaniin booda waan garaagaraa kennanii fi kennaa garaagaraa kennanii fi simatanii wajjiniin hojjannaa jedhanii egaa achirratti waan walii galan hin beeknu maree walii galtee wayii qabu. Waliigaltee kana waan qabanii fi achiin booda haala kanaan geggeessanii erga Finfinnee erga Shimallis Abdiisaa fi Abiyyi waan kana godhanii fi waan hunda gola isaanii itti agarsiisanii waan hunda itti himaniin booda hin galee achii deebi'ee ammas naannoo Beenishaangul dhufee Beenishaangulis dhoowwatee jira. Ashaadli Hasan wajjiniin hooggantoota Beenishaangul wajjiniin mari'atee jira. Egaa lamaaniyyuu kana amma gara Oromiyaatiin warra hooggantoota Oromiyaa kanatu Amaaratti duulaa jira. Gara Beenishaanguliitiin keessattuu Matakkal keessatti Amaaratti duulaa jiru. Isa wajjiniin amma gara adda sadaffaa banachuudhaan addi tokko gara Oromiyaatiin addi tokko gara Beenishaangulii addi tokko immoo gara Tigraayin addi tokko gara Suudaaniitiin nutti baname. Egaa kan weerarri Suudaanii nutti baname kuni beekatiif illee ta'uu baate yoo isaan weerara nutti banan kana warri Oromiyaas haa ta'u Abiyyis haa ta'u waan tokko hin jenne. Abiyyi kan kana dura jechaa ture Suudaaniin gaafa daangaa kana qabattu kan biraatu ergataa nuti warra Tigraay keessa jiru sana lola Tigraay irra waan jirruufi isa otoo hin xumurin isa dhiisnee gara Suudaaniitti akka deebinuuf jedhaniiti. Kanaaf nuti immoo sana hin goonu jedheeti kan inni dubbachaa ture. Kana duras akkuma isinitti himee warra Amaaratiin keessattuyyuu zoonii Gondar dhiyaa kan jiru san qofatu dubbate. Inni maal jedhaa akkasitti qarshii biliyoona tokkootii olii saamamnee jirra. Namoonnis hedduun achi buqqa'anii deemanii jiru jedhee jira. Egaa kanaa isinii kaffallaa dhiisaa dhimma Suudaanii amma nutti hin kaasinaa. Yeroo kanatti waraana lama geggeessuu hin dandeenyu. Waraanni Tigraay keessayyuu hedduu nu baasisaa jira. Hedduu dhamaa jirra. Qarshii hedduu baasaa jirra. Kan Suudaanii kanatti gallee jennaan immoo hin dandeenyu jedhee dubbatee ture. Egaa kanaanii warri aktivistii Amaaraa hedduun isaanii baay'ee aarii akka qabanii fi jara kana himachaa akka jiranidha. Beekatiif akkas nu gochaa jiru. Nuufi Itoophiyaa jechuun homaa miti. Abiyyii fi nuti waan tokko miti. Lafti Amaaraa homaa miti. Amaarri du'ee dhiisee homaa miti. Gatii hin qabu. Suudaaniin lafa keenya gaafa weerartu qabeenya keenya gaafa weerartu namni tokko as bahee waan tokko kan inni dubbate hin jiru. Gama biraatiin namni foreign affairs keessaa gara jechuun haajaa biyya alaatirraa yeroo tokko Suudaaniin homaan goonee Misiraatu ergachaa jira jedhee Misiraa waan kana keessaa directly yookiin kallattiidhaan hin hirmaatiin himachuun waan tokko hin fayyadu. Yoo dhugaadhaan biyyattii sana hin yaadu ta'e Suudaanii ifatti haa balaaleffatanii waraana kanas akka nurraa ittisan jedhanii jiru. Dubbiin kun egaa agaramitti adeemaa jira. Abiyyis fuulduratti garaan ittiin qoratan hin jiru. Garuu duddaa fi garaa gochuutti deemaa jira. Aarii guddaa irraa qabu amma. Kana nurraa dhorkuu dadhabe jedhaniiti kan jiranii. Nama gaafatutti hin jirre malee kuni maaliif ta'a jedhanii sila gaafachuu ni danda'u ture. Paarlaamaan yeroo kaanii hin bittinnoofnaa yeroo kaan walitti qabamnaa jedhee
Beenishaangul irratti Matakkal harkaa baatu malee Matakkal naannoo Amaaraa jala galtu jedhu malee suni amma walitti qabamee dhimma kanarratti yaada nuu kennaa dhimma kanarratti dhufaa koottaa nu mari'achiisaa kan jedhe hin jiru. Maaliif yeroo Suudaaniin weerartu Suudaaniin akka lammiitti lakkaa'amti yeroo Tigraay garuu hundumatu duula. Yeroo Oromiyaa hundumatu duula. Yeroo Oromiyaa keessatti namni lama namni sadiduu jaartiin pirezidaantiin sarara diimaa jettu Suudaaniin yoo kiloomeetira 60 seentu yoo kiloomeetira 60 seentee abbaa barbaadde ariitee nama barbaaddeerraa qabeenya saamtu sarara diiman hin jiru. Sarara diimaa wanti jedhamu hin jiru. Biyyi weeraramte kan jedhu hin jiru. Biyyi kun weeraramte duulli nu barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhullee hin jiru. Dhimma kanaallee kan kaasu hin jiru. Maaliif wantichi kan Oromoo miti kan sana godhu. Otoo Oromoon waan tokko jedhee jiraate Oromoon Finfinnee keessatti gamoo tokkittiin ijaaradha gaafa jedhee sarara diimaa taasuni hiriira nagaa waamna Finfinnee keessatti hundumtuuyyuu asii achi iddoo meeqaa wal waamee hiriira baanaa hin morminaa jedheeti ka'a. Diyaasporaanii biyya keessatti Jawaarii namoota isaatti himee Amaaraa ajjeesee maalii jedhanii gajaraadhanii jedhanii addunyaa guutuu walitti fidanii meeqa jeeqaa turan suni gaafa lafti kiloomeetirni 60 lafa square kiiloomeetirii miliyoona kuma tokko oli exactly hin beeku isaan baasanii jiru warri Suudaanii hagam akka qabatanii isa sana qabannee jiru lafa xinnaa miti kan isaan qabatan. Lafti kun hundi gaafa qabatamu warri alaallee Amaarri alaa lakkii jedhees hin jiru. Diyaasporaan maaliif jedhe jiru. Diyaasporaan hiriira nan ba'a jedhe hin jiru. Diyaasporaan zuum miitingii qopheesse hin jiru. Diyaasporaan hundu gaafa Oromoo ibiddatti isaanitti qabata. Gaafa kaani namni tokko hin jiru. Kuni maal akka ta'e nu wallaalchise jechuun hunduma caalaa lammii biyyattii tokkooti hundumti keenya akkamitti wallaalaa jirra kan jedhu sana nutti agarsiisaa jira. Hundaafiyyuu egaa isaan amma kan himachaa jiranii Suudaaniin nu weerarte Suudaanii ofirraa deebisuu qabnaa akkamitti ofirraa deebisuu qabnaa otoo hin ta'in isaan cinqeen isaanii Suudaaniitti sababeeffatanii Shimallis Abdiisaa Abiy Ahmed warri kunis achirraa akka ka'anidha. Kan isaan sababeeffatan. Kan isaan barbaadanisa malee warri kun nurraa haa ba'uu miti. At least yeroo kanatti diina alaa tokkotu nutti dhufee tokko taanee duulla tokko taanee ofirraa ittisna. Isinis lammii keenya nutis lammii tokko jedhanii Oromoo gaafachaa hin jiran. Oromootti deebi'aa hin jiran. Oromoodha walii gallaallee yaadaa hin jiran. Isaan ammallee yaaddoon isaanii Oromoon tokkittiin achi jirtuu fi as jirtu walitti buutedha. Kan isaan barbaadan. Kanaaf isaantu beeka egaa garamitti akka isaan baasu. Kanuma wajjiniin egaa PP'n Oromiyaa fi PP'n Amaaraa ammas akkuma wal mormanitti jiru. PP'n Amaaraa ifatti dubbachaa hin jiranii. Ifatti dubbachuu otoo hin ta'in karaa Abiin kan isaan dubbachaa jiranii karaa Abiin yookiin namaa jedhamu kana jechuudha. Maal jedhama? Saa jedhama. Jechuun sochii saba Amaaraa afaan Oromootiin jechuudha. Sochii saba Amaaraa sanaan dubbachaa jiru. Karaa sochii saba Amaaraa saniin gara tokkoon Dassaaleny Caannee gara tokkoon Kiristiyaan Taaddalee dubbachaa turanii akka isaan jedhanitti rakkoon kun hundiyyuu kan ga'e isinirraa kan ka'edha. Taayee egaa arrabsaa jiru. Wanti isaan jechaa jiranii hunduma caalaa nu balaaleffachaa jiru. Lafa keenya irratti nu balaaleffachaa jiru. Eenyummaa keenya irratti nu balaaleffachaa jiru jedhanii deebii deebisaafii jiru. Gara tokkoon Taayyeen deebii deebisaafii jira. Akka Taayyeen jedhutti Abiin duraan durseeyyuu itti gaafatamuu qabaa ture. Abiin haga ammaa itti gaafatamuu dhabuun isaa rakkoo uumee jira. Kana dura Dr. Ambaachoo fa'aa namoota biraatis Waazee namoota naannoo isaaniitti ajjeefaman sana akka ajjeefaman kan godhe isa. Ajaja kana immoo kan fudhate Abbuttii irraayi.
abbuutti irraa fudhatee naannoo Amaaraa keessatti raawwachaa jira. Ammallee gara tokkoon akka inni jechuu barbaadutti bilchiginnaa Amaaraa keessa galanii bilchiginnaa Amaaraa to'atanii wal qabatanii deemuudha kan isaan barbaadanii jedheeti kan inni afarsaa jiru kan inni deebisaa jiru. Dubbiin kun akka xiinxallutti kana dura akka kaleessa isinitti himne dhimma paartii irratti ka'ee jira. Dhimma paartii irratti amma Shimallisii fi Fiqaaduu waamanii akeekkachiisanii jiru. Binnaal Faandu'aalem akeekkachiisee waan akkasii dhaabaa jedheenii jira. Kana dura yoo waan akkasii yeroo tokko ka'ee Taayyee fi nama naannoo Amaaraa sana waamanii wal bira ta'a jedheenii Abiyyi wal bira ta'a jedheenii wajjin nyaadhaa harka wal fuudhaa wal hammadhaa maal jedheenii achiin booda isaanis yaadni keenya galee jira jedhanii araaramne jedhanii deemanii ture. Yeroo sanitti walitti araarsuudhaaf kan inni godheedha Abiyyi. Amma kan inni barbaadu maal inni naannoo Amaaratirraa rakkoon gara garaa waan ka'aa jiruu fi aangoo isaattis dhufaa waan jiranii fi itti bu'aas waan jiranii fi waan paarchi gochuu barbaadu fakkaata. Namoota achi keessaa dha'uu barbaadu jira fakkaata. Haala kanaan egaa wanti wayii naannoo sanitti uumamuu ni danda'a jennee yaadna. Abiyyi waa'ee uumuun isaa hin oolu. Akkuma kana dura yeroo Asaamminoo Tsiggee waan gara garaa itti raawwatee tarii Asaamminoo Tsiggee nuti hin beekne malee ergamni biraas duuba jiraachuu mala. Even Abiyyi ajjeesisuuf dhaafaa karoorri jira warri jedhanii yaadan jiru. Kanaafi dursee irra ga'ee karaa warra deeninati yookiin tikaa kanaan irra ga'eeti wanti sun achitti akka uumamu godhe. Kanaafiyyuu warri Amaaras yeroo sanii jalqabee Abiyyitu waan kana raawwatee jedhanii amanuu ammallee nama hedduun bilchiginnaa Amaaraa keessaa gocha san kan raawwate ofiin otoo hin ta'in Asaamminoo otoo hin ta'in waan kana kan raawwate Abiyyi mataa isaatiin jedhaniiti. Asaamminoo akka gootatti kan isaan laalan. Goota nurraa ittisuudha. Waan gara garaa gochuudha. Amaara tokko gochuudha. Kan dhabameedha malee lammii keenya yookiin Amaarri Amaaraa ajjeessa jedhanii hin amanan isaanii. Kan ammoo hunduma caala kan tamanu Abiyyi gara tokko miseensuma Abiyyi inni mataa isaatiin amma waan kana wayii naannoo sanitti raawwatee namoota Abiyyi kana akka lafan godhee namoota kana erga qabeen booda namoota Amaaraa fuuldura bahanii Abiyyiin aangoo gadhiisi jedhan kana sanatti sababeeffachuun hidhuu akka barbaaduudha kan namoonni baay'een dubbachaa jiranii. Kanaafi Taayyeen irra deddeebi'ee bakka akeekkachiisni jirutti illee irra deddeebi'ee kan kana dubbachaa ture jedhamaa jira. Kun egaa maalirratti hundaa'a cimina isaanii irratti hundaa'a. Cimina hagamii qabuudha. Akkuma Oromoo kana Oromoon yeroo tokko warri OPDO'n ODP ta'anii isinitti deebinee uummatatti deebinee gooftaan keenya uummataa jedhanii lallabaa turanii uummatatti erga deebi'aniin booda dhumarra uummatarra fuudhee uummatarra adda baasee achiin booda bilchiginnaa Oromiyaatii fi uummata Oromoo duddaaf garaa godhee jira gargar baaseera. Achiin booda ammaanachi waan baakaappii uummataa waan hin qabneef akka barbaadanitti waan barbaadan gochaafii jiru. Amma naannoo Amaaraa keessa kan jiru sanaa miti. Achi naannoo Amaaraas akkasumatti diigee Amaaraa duuba jiru kana uummata Amaaraa duuba jiru faannoo duuba jiru kana irraa hambisee irraa rukutee achiin booda ergamtuu kogodha. Hundumti isaayyuu gaafa sanii beezii dhabee anaaf kan ergamu, anaaf kan fiigu, anaaf kan taa'u hojjedha yookiin taasisaa jedhee yaadaa jira jedhama Abiyyi. Kanarraa kan ka'eedha amma Taayyeen waan kana irra deddeebi'ee kan inni kaasaa ture. Karaa Taayyeetiin Abiyyi bilchiginnaa Amaaraa arrabsaa jiraadha kan namoonni deddeebisanii dubbisanii.